naagala wanti isin jechuu barbaadan xiqqoo isii hin dheerate takkaahu ammootiyyuu boring nu godhaa jettan dhiifama jabaa isin gaafadha yoo dheeressee isinii hin barreessin ibsa gahaa isinii kennuudhaaf xiqqoo na dhiphisa takkaahu ammootiyyuu eessarraa ibsa gahaa nuu kennee jettanii gaafii naa dhiyeessuu dandeettu maraafu assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu akkam jirtan baga nagayaa walitti deebine an Abdallah Siraaj barmoonni kenna har'aa seerluga afaan Oromooti maaluma seerluga afaan Oromoo hiikaa jechoota afaan Oromoo that is what we have to do kun dirqama nurra jiruudha dirqama nuti hojjechuu qabnuudha ummata kennaaf saba kennaaf akkasuma afaan kenna addunyaa irratti mul'isuudhaaf wanti nu irraa eegaluu qabnu the basic or the fundamental we have to show for the world is like the grammar of Oromo language or the vocabulary of Oromo language that is what we have to do and kanaaf jechuudha so amma kuni grammar deengadda ka irraa eegalle a fi ba hojjannee bira dabarre har'a caa daa fi e hanga dandahameen isinii ibsuudhaan ni yaala okay galatooma so let us continue on the title what we have kun nuti title nuti qabnu takkaahu ammootiyyuu mata dureen nuti qabnu maal jedha abu qalama kanas yaa rabbi qalama gaarii naafiti abu qalama na gargaaraa kaarii qalama kana wannan jedhuuti well maqaa ibsa takkaahu ammootiyyuu ibsa maqaa or adjectives isa jedhu san barannee bira dabarree jechuudha sarara tokko yoo qabattan har'a yeroo itti aanu sarara tokko yoo qabattan maalummaa isaa ni hubattanii jechuudha kun afaan Oromooti letter C or qubeen caan maal akka jedhu ka waliin ilaallu ta'a jechuudha maqaa ibsoota abbummaa that means possessive adjectives maqaa ibsoota abbummaa kana jechuun maal jechuudha abbummaa maqichaa kan ibsan maalummaa maqicha sanii kan ibsanii jechuudha kanaan maal jennaan maal kitaaba kan koo siif ergise or any other else kitaaba kan koo liqeesseef takkaahuun hin ergisa malee hin kennineef suni maalidha kitaaba kan koodha so asitti maqa ibsi maal ta'a jechuudha koo kan jedhu maqa ibsa tahaa jechuudha here astee kanatti kitaaba kan koo ergiseef koo kan jedhu kun maqa ibsa tahaa jechuudha inni kan biraa manni isaa jige manni ka eenyu kan isaa manni isaa jige isaa kan jedhu kun astee kanarratti maal agarsiisa maqa ibsa agarsiisa jechuu isaa okay abbummaa maqa ibsa abbummaa maqichaa kan ibsuu jechuudha that means possessive adjective jedhama afaan jaraatiin let us see number D letter D maqa ibsoota iyyaafannoo agarsiisan maqa ibsoota iyyaafannoo agarsiisan waan tokko iyyaafachuu waan tokko gaafachuu kan agarsiisan maal jennaan jechuudha afaan jaraatiin interrogative adjective jennaani jechuudha that means interrogative adjective jedhaniini jechuu so fakkeen isaa haaluma gabaabaa ta'een hubachuu ni dandeettu fakkeen maqaan kee eenyu sometimes it's kind of confused innit maqaan kee eenyu asitee kana jira kunoola eenyu kan jedhu kun maqa ibsa eenyu maqaa ibsa isaa eenyu interrogative adjective kan jennuuni jechuudha inni maqa ibsoota bifaa maalummaa fi amalaa kan agarsiisan maqa ibsoota bifaa maalummaa fi amalaa kan agarsiisan that means descriptive adjective okay and color of adjective and quality of adjective jennee bakka garagaraatitti qonnee ilaaluu ni dandeenya jechuudha fakkeenya isaa akkuma armaan gadii kanatti kan isiniif qopheesse tahaa kana fakkaata
isa kana jechuun maalummaa maqichaa kan ibsuudha. Kan ibsanidha. Takkaahu ammoo maalummaa maqicha sanii kan ibsanidha jechuudha. Mee waliin haa ilaallu fakkeenna isaa. Fakkeenni isaa astee kanatti farda boora yaabbate. Maal hojjete namni kun? Farda boora yaabbate. Astee kanatti maqaa wanticha kanaa kan ibsu takkaahu ammoo maqaa fardicha kanaa kan ibsu boora. Odoo odolcha adii waan akkasiisan odoo kan dhufu tahee san tahaa jechuudha. Boora yaabbate. Boora kan jedhu kun maqaa ibsaa jechuudha. Mee fakkeenya biraatitti haa dabarru. Maarituun takkaahu ammoo maqaa abbaa fedhe haa ta'u Maarituu, Maarijee, Muhammad, Jamaal, Dirribaa waan akkasii. Maarituun mana bal'aa ijaaratte. Maarituun mana bal'aa ijaaratte. Maal hojjette? Mana kan jedhu kana jalatti bal'aa kan jedhu kuni maqaa ibsaa jechuu. Astee kanatti boora kan jedhu kuni maqaa ibsaa jechuudha. Mana bal'aa kan jedhu kuni maqaa ibsaa jechuu. Okay? Maarituun mana bal'aa ijaarattee kan jedhu kuni bal'aa kan jedhu kuni maqaa wantichi sanii kan ibsuu jechuudha. Well, fakkeenyi itti aanu Tigist amala gaarii qabdi. Tigist amala gaarii qabdi. Tigisti kan maalummaa tigistii kana kan ibse amala. Isheen amala gaarii qabaachuu. So astee kanatti gaarii kan jedhu kuni amala tigistii waan ibsuuf maqaa ibsa tahaa jechuu. Gaarii kan jedhu kun. Well, yeroo tokko akkanuma beekte barreeffama irratti gaarii kan jedhu kuni maqaa mucayyoo kanaa ibsaa jechuu. Gaarii. Well, sorry. Amala isheeti maalummaa ishee kan ibsu jechuudha. Gaarii kan jedhu kuni qubee guddaadhaan barraa'uu qaba. To make understand for you. Gaarii. Inni kuni maqaa ishee kan ibsu tahaa jechuudha. Naagala. Seerlugni afaan Oromoo akkaan jabaataadha. Haa ta'u ammoo yoo kan gadi fageennaan ilaallu ta'e it's so simple. Baay'ee gaariidha. Baay'ee namaa gala. Baay'ee laafaadha. Kanaaf ammoo xiyyeeffannaa akkanatti bakka bakkatti yoo kennaatiin hin deemne baay'ee tokko namaaf galaa jechuudha. So kan har'a barannee akkuma asirratti agartan gosoota maqaa ibsaa yookaan ammoo ibsa maqaa adjectives isa jennuun sanii jechuudha. Hanga barnoota biraatiin walitti deebinutti nagaan naa jiraadha. Chaayinaaliin kun chaayinaalii Oromoo, chaayinaalii afaan Oromoo. Subscribe, comment, share, like gochuu hin dagatinaa. Hanga barnoota biraatiin walitti deebinutti nagaan naa jiraadha.